dhiiga Oromootti isin gaafatama. Abaarsa guddatu itti taree abaarsan isin taraa jechuudha. Qaalummaa kanaaf obboleettummaa keenya kanaaf namooma keetiif jenne malee waan biraatiif miti kanas akka namni hedduu hin dhageenye yoo namni wacuu jalqabe namni baay'atee gurra qeessee nama dhageeffata. Kophaa waan jirruuf hoosan sii dubbanne akkuma xumuraa ani nama kutaa kiyya xiqqeessullee miti ani jechuun gisee lola sanillee asirra dhufee jiru walakkaa isaa dhumatu ga'eeru lola sanillee asirra dhufe waa'ee asirraa dubbee bu'an. Kanaafuu na loluu keessaniif galatooma arsii yoo taate arsii keessa dhaladhee kutaa kiyyallee haa xiqqeessaniin barbaadu warra asirra gadi xiqqeessu yoo ta'u ta'e beeka haa ta'u galatooma sina dhuguu keessanii warri narri kattanii dhiifama. ati bar intala bar intala diinqaarsee bakka aadaan arseetti dhalatti shaashamanne jechuun dhageeffadha. Shaashamanne jechuun neetworkii arsee dhageeffadhaa isin filmaatu. Warri keessattuu shaashamannetti dhalattan waan badee yoo agartan irraa fagaadhatii deema. Nuuf neetworkii kennaa jechuudha. Laaw amboo neetworkii kenna. Isinii galame amboo neetworkii Oromooti. Amboo dirreen jedhamtu jechuudha. Finfinnee dhiisa. Shaashamannee neetworkii Oromooti. Warri achitti dhalatan guutuun xuriin takka yoo isin tuytu xuriin sun akka Oromoo guutuu turtetti ilaalama. Ilma abbaa gaariirraa dhalate ardaa gaariitti dhalate warra kaantu isinirraa baratuu qaba. Kanaaf seemillee gala. Hojjeettuu beektuu namarri deema. Akkas. Abbaa biraan yaaduu. Leesarmaaf of jalaa si bidoo galatoomii jedha laal guyyaa tokko yookiin boontuu tana haal jirti ishiin dhufte amma abbaarra dhugaa dubbatanii dhufte ijoollee teenya natti mattee hawwa ammaaliif osoo si jibbee dhimma ishiiti akka feete haa taatu haa baalaydu jedhee si dhiisa obsee naan jette yee jedheen gastii hiyyarratti obsee ijoolleen teenya na arrabsitee narraa dhoggii naan jette ijoollee tamii jedheen ijoollee dhiiraa naan jette xaahir badhaasottu si arrabsee jedheen lakkii naan jette sanyii nadhii gammadaattu si arrabsee jedheen kinoo haati na bira jirti wallaa yoo kijibe narratti kijiba kutuu dandeecha maayikii qabatte lakkii naan jette jara kana lamaa yoon ta'in ijoollee teenya jettee natti himatinii jedhe maaliif hiree nan beeku isaan hin beeku nan beekan isinii nama oromummaadhaan boonu nama sabboonummaa qabu nama haadha teessanii kabaja qabu nama akka ilma Oromoo tokko akka obboleessa tokkootitti of duratti isin laala isinitti dubbadhee intalli tuni maal balleessite yoo balleessite keessan gorfadhaa isiniin jechuu danda'a. Kabiraawoo ani arsii ta'ee ilma arsiiti jedhanii dhufanii natti machuurra ilma Oromoo ta'ee ta Oromummaa qabu ka sabboonummaa qabu sana ilma nama kanarraa dhoggobse hariiroo qabdaan yoo naan jedhan irraa dhogguu danda'a. Akkas jedheen kinoo sabboontuun tana ani sillee waan si jaaladhuuf waan si kabajuuf zimuma jedhee wanti sun yoo deddeebi'ee natti dhufe aniin tuni beeytaa bakka kanatti nin aaraa hawwaadiyya sanii jedhee of jalaa bilookii si godhe viidiyoo masan arguu diddaarra malee osoo jibbaa kee qabaadhe ijoollee taannin baalagee ol harkiseetuma laalee biran taruma warra mataa namaa gaggara garchassan silaasillee akkasumatti si bira taraa yoo kanatti aartu taate dhiifama garuu waan akkasiisan erga hin beekinillee itti hin deebi'inii waan akkasiisanirraa of eegii hiriyaa badaarraa rabbi nu haa eegu jedhanii ustaaziraayyanii bakka ofii dhaabate nama dhaaba kanuma siin jechuu barbaadee galatooma taayiruu fixanii jiran yaada. Ijoolleen teenya yeroo tokko beektaan jechuudha waa'ee gandummaa kanallee beeku garuu bakka kutaa keessatti irratti illee barbaadu. Ammoo ijoolleen teenya miira keessa nama seensifti asanumaa na himanillee ani keessaallee dhufanii na lolaniira ijoolleen na beektu garuu kaaseerallee itti deebiin jedheera garuu dhiifama warra narra kattanii kalaa taasifamaa. La kasanii sin alaikum salam kasanii rakkoon qabu ati baga kaaftee amma sa'aatillee qabarra dhaabbadhe. Koi ka dubbataa jira sabboon tumoyti qabaddu achi badaa maal ta'a nama jatti matan adee dadhabne. Ani gasti nama yoo dhaqee nama keenya Ena daar dhaggeeffadhu gaaf tokkollee ani jechuudha ani mana kiingi moo maali jettanii sanillee ani hin beeku.
Aga ka daa'ir na jalaan illee qaatuma sin dhaggeeffadhaa barani gootitti teessanii na jalaan hin jedhan. namni baay'ate dubbii kana osoo dhiistanii Mi'ootii qabadha amma hundi keessan mi'ootii qabadha. Anatu kaaseemi. Ani wanni kaaseefi waan hawwaa dirree sabboontu dilattee mijayyoo cimtuu ta'uu isii waan beeku. Odoo isiin gadhee taatee nama shamaruma argite taate waan kanan kaasu. Yeroo kaasu sanis namni xiqqishu waan ta'eefi nu qofatu jira isii gurfatuu fi kaafnee jechuudha. Silaa keessan itti himna. Amma haasaya biraa hin barbaadu. Isin hundi keessan warri akkasii hawwii qofaa miti. Jirtan as keessa ofiin boontu illee jirti sirriitti beeka. Bakka akkasiitirraa dhaabadha. Dhaabadha isin hin fayyadu. Namni guyyaa tokko ilma namaa akkas godhee kan ofii beeytan ofiin boontuu fi amma hawwiin garagara. Hawwiin hin beeytu ifaa dubbatte. Ofiin boontuun nama sirriitti beeku achitti argee jechuudha. Dhaabadhaa irraa isin hin fayyadu. Ila hafarsoon gadi ba'ee ilma namaatiin dhiiga ilma namaatiin taphateemi hin dhaqinaa jala dhiirummaan qabu. Obboleessa kee garaa yoo kabayu taate namni Oromoo irratti safuu hin taane dalaysiisee dookumantarii nafxanyaa nurratti hojjettu Oromoo irratti dalaysiise saree malee namaa miti. Hin dhaqinaa bakka san hin dhaqinaa. Hin tuqinallee hin dhaqinallee akkasumatti ilaalaa jallisaate jechuudha. Oromoon nama baay'ee qaba, sabboonaa baay'ee qaba, sabboontuu baay'ee qaba. Isinii galaami. Kanaaf wanti jennee fi amma zirzirii irratti wacuu irratti haasa'uu hin barbaadu. Nama beekatti yoo dubbatte beekan yeruma san sirriidhaa fudhataa jechuudha. Wallaalaan nama rakkisa malee beekumsa keessa waan beeynuuf dubbanne garatti qabadhaa garatti caqasaa maaliif jedhan jedhaati ilaala. Nama hin taane isin nama gadhee osoo taatan isinitti hin dubbannu. Hawween immoo xumurteeyyuu atiif hin boontulleen akkasii wanni irra jiru amma ka biraati. Kana kennummaaf yeroo san nama jahatu jira. Namni jahaa nama beeynu dubbannee malee jechuudha. Kanaaf kan nuti jirru sagaleen nuti jirru sagalee Andu'aalam ka shirri irratti deemaa jiru ka shirri irratti xaxamaa jiru artistii kenna sii galaami habtee haaceeti kan shirri irratti xaxamaa jiru isarratti dubbataa jirraa isarratti dubbadhaa galatooma. Namni tokko abbaa firaa kaafadhu mi'ootirra. Ani bareedaa bakka baalatee yoo dhaabbadhe wallaahi baay'ee tokkodhas na jala. Ani si jammarii namni kan darbe hin beekne kan dhufu hin beeku jedhe Oromooni. Waan darbe san laala. Ani wallaahi laazima fakkannaan jettan ani gastee akkasiitu dhaabbadhu sin naquus maal jechuudha. Afichuu kaati misaa'ila addaa kan nama biraatirraa adda ta'e keessan sii bilbilee sitti keessan sii bilbila amma nama haganaatirratti haasa'u wallaalaa jechuudha. Sii galaami akkasii kan kee achumatti qabadhu anatu arge namni tokko as keessaa kun hin agarre anatu arge anatu sitti abbaa firaa kaafadhu mi'ootirra. Obsee tuttuqaa jira bararra. Waan Andu'aalam qofa irratti haasoftan amma waan Andu'aalam qofa irratti haasoftan namni tokkoon keessan birrii ji'a tokkollee irraa baatanii jechuudha. Andu'aalam gaafa gadi ba'u ji'a tokko hundi keessan irraa baatanii yeroomaanuu qopheessa. Habiba walitti tuultee kateettuun san ji'a tokko irraa baataa mataa keetirraa qopheesse namni siin dursa si hanga hin jiru. Roozii itti fufi roozii. Ani lubbuun kiyya isaa fidaa taatu lubbuun kiyya isaa fidaa taatu mucaa kanaa fidaa duniyaa miti lubbuun kiyya mucaa kanaa fidaa. Dhalaata kee nagaumaa nabuu lubbuu teetillee nuufaa jiraattu akkam nagaa jirtu fayyaa keessan qamoolta. Bareedduu kana galatooma warri nagaa jirtu akkam fayyaami. Hundi bareedduu kana dhugaa roozii ani haa dhufu. Akkamii jirtu fayyaadha. Habiba dhalaata kee harar jechuun du'aayii godhaa nagaumaan nu haa ba'u inni nu baanan birrii ji'a tokkoo miti sanii ol osoo gumaa jedhee fi inta gabbaa an duras dubbadhee jira ijoollee wajjin jirru ni beekta akkasumatti jechuudha eengadda. Mana saaratitti dubbannee turre gaafa inni bahee keessaan waan goonaa fi jedhee turre asirratti osoo hin ta'in keessa wal gurubbii ijaaree asirratti maaliif seete yeroo baay'ee Oromoon kenna waan godhu waan nyaate mara yoo shiroo nyaate bule shiroo nyaanne jedhee asirra haasa'a. Yoo dinnichaa nyaate dinnichaa nyaanne waan goonu mara waan asirra himnuuf nafxanyaan kanaaf harka nu keessa kaayatte. Hatta Oromoo maa jechuudha
garaa fi follaa leexootti dhugan jiran. Baay'inaan namticha jenna malee nu yoonii maanyaa jenna malee harka keessa kaa'ate namummaa wajjin nyaatee dhuge Oromoo makeen. Ka Oromoo jennee nu itti nafitti kennannee amanne jechuudha isin galee. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa gochi jechuun namni kun godhallee akkaataa qaba seeratu gaafata seeratu qorata waan ija ofiitiin argan osoo haasaan sirriidha. Ija ofiitiin waa hin argine tokko irratti raganii irratti duula banuun naaf jara wajjin jechuudha. Jabaa ofii jaran abba jabeeffata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kana booda hundaalam yoo kennitan dabarsitanii ammaachi Oromoon aartistima jedhamtu yoo aartistii ciccimaa qabna jedhu hunduyyuu gara beentee deebitee jirti dhugaa dubbachuuf an dhugaa isin dubbadha. Namni akka Haacaaluu Lammataa jaalattan quuqamaa gadi qabee akka Haacaaluutti akka Haacaaluu tokkoffaa indoo Haacaaluun hunduune jennee irratti obsinu nama kana si galee yooma ta'eeyyuu yooma godheeyyuu Oromootu gumaa irraa kafala Oromootu irraa fixa malee harka keessa diinni naqattee mucaa kana quba qabu hin qabdu. Sijjamar jechuudha seeratu hin jirre akka seerri hin jirre ni beekna. Si galee kana waan ta'eef jabaa fi abbaa jabeeffata odoo badaayyuu ta'ee diinaaf dabarsitanii waliin kennina dhugaa isin hin jedha diinaa dabarsitanii waliin kennina. Gaafa namni du'e bicha suuraa namaatiin daldalatu waa guddaa baay'ee jechuudha. Boon asirraa ima bootanii ima boonni booda caalu wareegame waan takka waan buusne tokko hin jiru. Takka waan hin argamne su'uudi irratti afarsoon isin jettan sun micaa sun dhiiga nama meeqaan galaase takka namni muka waan akkasiisan dhugaa isin jedhani kana fadhu waan takka isin jedhu argitanii beeytanii muka wal doorsisanii muka wal keessa kaanii ati jimma ati maali jecha qoodaa eegan sababa dhiiga nama meeqaa dhabama godhee micaa sun beekamtii afarsoo kenna inni arsiidha. Arsii waan eeyyati muyyuu maan nu godha kana uummata kennaan ta'an kanama kennaaf hin taane mina aragillaa ati kafaarsitee arsoomni isaa bar odoo beekee waggocha akkasiisan nurratti irraa raawwatu ture. Ijoollee Oromootti gandaa wal qoode micaan kun gaafa dhufu tokkoffaa afarsan kun jechuudha haadha namaa arrabsuun beekamtii argate ganda namaa arrabsuun arsira duule isin immoo kenna arsii kenna goota kenna jettanii u'uu jettanii jala faaxan shiitii godhattee giiftii itti kennitan irra goobsite. Anugaa isin hin jedha jechuudha. Goobsitanii beekamtii argatee feemasii ta'ee jechuudha. Garuu Haacaaluuf mee haadha Haacaaluu anuu poosti godhee jira deeman viidiyoo kii jala laala uffata isin uffattu argitanii Haacaaluun gaafa wareegamu isiniif jecha raga lubbuu micatii tanaatiif lubbuun Haacaaluullee garaagarummaan qabu bara. Haacaaluullee gaduma baheedduu micatiin turellee dingatuma duute. Haganaayyuu na farfamne akka micatii tanaa jechuudha. Haacaaluu wal qabanii gadi qabanii maal godhanii miidiyaa irratti iyyanii hin iyyisiif. Isin galee garuu waan micatii tanaa wayye. Wanni hafarfamuuf maal seeti micaan yoo lik siima waan hafarfamuuf micaa kana qismii isaa cabsanii yeroo hedduu itti aggaamanii waan beekuu qabda laala hundaalamin dubbanne malee doorsisa addaatu keessan itti jiraatu garuu yeroo baay'ee kadu hundoom ka ajjeesan yeroo baay'ee jechuudha doorsisa addaa gizee meeqa jechuudha sii galee gizee meeqa irratti doorfamamee akirarra maal godhanii micatti tana jala galaafatanii qismii isaa cabsina. Mana hidhaa san keessa shamaa Oromoon bakka jechuun micaan kun alaamaa hedduu waan qabuuf kaayyoo hedduu waan qabuuf waan dalagatu hedduuf fuuldura isaa akka inni cabu akka hidhaa san keessaan baane gochaan taaneen shiran taaneen irrarra geessinee micaa kana hidhaa keessaan baasnu jechuun waan kana godhan. Garuu isin hin beektan barnaaftanyaa ol gurmuustiteetiniin keessa waan dalaydu nuyi asumarra kutan amma mana kee kana naasa'anii jalaan mana biraa banatanii deemanii haasa. Eenoko mana wanni jijjiirama tokko finnu jechuudha. Dhugaadhaan namni qabsaa'u tokko hin jiru Oromoof jecha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waan goonu keessan odoo goone odoo tokkummaa umne odoo gandummaa ol qooduu baannee wanti kana martiin dhufu jechuudha. Akkuma inni jedhu ka Oromoo ta'ennallee taatee naafxanyaa wajjin uummata keenyarra duulaa jirtu kana odoo keessaa baafnee kenninu taane wanni akkana kun nutti sin dhufu kanaafu baay'eellee isinitti dheeressu waa maraafu du'aayii godha micaan bichaa ajinu baa'u tokko ta'a ganda waliin qoodina waliin arrabsina kutaa waliin qoodina batalay keessatti wanni isin dhabu please kutaa waliin qoodina amantaa waliin qoodina gaafa tokko taatan abbaa barbaadan mo'attan dhugaa isin jedha
Carraa kennu keessaniif galatooma yoo balleessallee dhiifama nan folcha Oromooti. Balleessaa tokko balleessine Oromoon kutaa wal qoodu Oromummaa isaa balleessu malee waan biraa faayidaa keessaan argatu wanti balleessite tokko iyyuu hin jiru waan haasofte irratti wanti ati balleessite tokko hin jiru galatoomi. Kanaan du'aalami haga har'aatitti nama 1,000 waliin gaa namni na dubbisee akkamitti gargaarsisaa itti fufna jedhe nama 1,000 waliin gaa wanni deebiseef gaafii tokkicha deebii tokkicha jechuudha. Andu'aalam osoo achi keessaa gadi hin baane mallayni guuramu mallaqa hattuu saaxiluu fi karatti qabamee abbaa barbaadeef diina keenya ooluu ta'u waan ta'eef tokko kana lammata Andu'aalam achi gabbee akkaawuntii isaa qofa irratti gala mallayni jechuudha. Mallayni deeggarsa Andu'aalamiif deemu kamiyyuu ifaanis haa ta'u karaa lafa jalaatiin Andu'aalamiif akkaawuntii isaati irratti qofa galaa jechuudha. Maaliif Andu'aalam gad deebisuuf shirri irratti xaxame shira salphaa kanaa miti hooma san itti milkaallee jiru jechuudha. Kan hidhaa turu isiniin jechaatiin jiru nama tokko haga sammuun isaa amma miidhame warra bira jiru beeka osoo bilbiltanii hubattanii nama isa guyyarraa dubbisu isinii galaami nama santu beekaa jechuudha. Namni kun ija Oromoo haftee haa caalu sii galaami nama akkasitti rakkatee jedhee jechuudha. Kanaaf hundi keessan of qopheessuma malee wanni baay'een asirratti iyyamee haasamuus hin jiru keessallee ni hojjetama. Kan asirratti nama hedduu waan argattuuf keessan namuma beeytu qofa ijaartaa asirratti nama hedduu argatta. Himaatuma deemtee gaafa inni gabbee nama hedduu argatte san keessan iskuutettees calliftee raawwattaa jechuudha. Kana kabiraa shira isarratti deemuuf ani kan isinitti haasa'aa jiru Finfinnee TikTokii kanarraa miti Finfinnee jira yoo isiniin jedhe kijiba isinitti fakkaate. Sirritti waan isarratti deemus quba qaba waan isaa nama isaaf deemullee sabboontotaaf jirtoota illee sirritti quba qaba. Garuu haga ammatti harki isaa bilisaa warroonni itti fakkaatee maal taatanii jettan Oromoon duraanuu baay'ee nama ajjeesuu hin beeku. Osoo nama ajjeesuu beekee Oromoon du'aa ta'ee lafti isaa gurguramtee alagaan saamamtee haati ilmi haadha biratti hin duutu. Oromoon ajjeesuu san dagateetii ajjeesuu san wallaaleeti garaan isaa bishaan ta'ee du'aa jirra jechuudha. Sii galaami Oromoon nama ajjeese hin jiru. Warri akka inni ajjeesetti tilmaamtan kun ufii keessanii jedhaatii ufitti qaanfadhaa diina jala deemtanii artistii ol mul'atu adadaan diinni isin jalaa dha'ee gad deebisee Oromoo kana jilbaa gaditti gad deebisuuf deema. Warri wajjiin deemtan kan shiraaf deemtan shiruma keessaniin isin irratti hojjetame afaanin isinitti himamee diddan mukaan illee isinitti dhufna jechuudha. Qoosaan takka jiru isinitti himami. Kana ka jedhaa jiru anaa miti. Sii galaami qeerroo Finfinnee keessaa qeerroo hunda bakka jirtutti jechuudha. Warra shiraa bira warra jiranillee. Laalaa deematii feesbuuka tokko irratti ilaala. Dadhabanii shira kana dadhabanii warri bira jiru warri wajjin nyaatee dhugu kanaan Andu'aalam wajjillee nyaatee dhuge kan warra shiraa wajjillee nyaatee dhugee wal beeku waan barreessu.